Tole kabajamtoota daawwattoota YouTube Carcar Media kanneen nu dhaggeeffachaa jirtanii fi akkasuma nu daawwachaa jirtan channel keenya subscribe godhaa isiniin jecha arrammoo oduu addaatii fi akkasuma odeeffannoo addataati kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Yenga dhiyeenyatti torbaanota kana keessa kanneen galamsoo fi naannoo isaaniitti dhalatanii biyyoota hambaa keessa akkasuma kallattii adda addaatiin guddatanii biyyoota baqaa keessa jiraatan walitti gurmaa'uudhaan qabeenya yaada isaanii walitti eega fidataniin booda qabeenya xiqqoo qaban walitti fidachuudhaan galamsoo fi naannawaan isiidhaa hanqinoota akkamtu jira jedhanii eega ilaalaniin booda deeggarsa fayyaadhaa hospitaala guddaa magaalaa galamsootiif kontiinar guutuu kan birrii miliyoona 100 olitti herreegamu biyya dhaqqabsiisuu danda'aniiti kan jiran jechuudha. Yeroo meeshaan kun magaalaa galamsoo dhaqqabutti qaamman hawaasaa abbootiin gadaa abbootiin amantaa qaamman mootummaadhaa akkasumas kabajamtoonni hooggantoota godinaaleetii fi aanaalee bakka argamanitti akkasuma ulamaa keenya beekamaa Sheemiin Biroofaan bakka argamanitti meeshaan kun qeebalamee hospitaala galamsoo qeebalachiisuun danda'ameeti jira. Kabajamoota keenya biyya cufarraa gammachuu teenya dhagayanii akkasuma laffa'anii karaa dheeraa qaxxaamuranii dhufan kana rabbiin gammachuu duniyaa akhiraa isaanii gammachiisa. Hooggansaa fi ulamaa keenyaa fi hayyoota keenyaa fi beektota keenyaa fi doktorota keenya cufaa'u bakka irraa dhufanirraa sadarkaa isaanii ol fuudhee rabbi nu haa deebisu. Amiin yaa rabbi amiin. Amiin yaa rabbi amiin. Kanaafuu dhalattoonni magaalaa galamsoo jiraattonni keessan haadhaa fi abbaan keessan maatiin keessan hedduu isinirraa gammadaniiti jiranii. Ijoollee keenya biyya alarraa nu yaadatti karakkoo hawaasa keenyaa quba qabdu tajaajilli hawaasa keenyaa hanqina qaba hir'ina qaba jettee meeshaalee gurguddaa nuti maallaqattanii buun dandeenye maqaa isaallee dubbatuu hin beeknu nuti amma yoo ogeeyyiin gurguddoon nu himte malee guyyaa irraa gaggurru makiinaa meeqatu ol guure makiinaa hospitaala dhaquu dadhabee meeshaalee kana obboleeyyan keenya osoo gartanii gammachuu nuuni furtan ana kan jedhee ibsuu qabu rabbi jazaa isaanii haa kafaluuf. Dhaaba gargaarsa addunyaa rabbi isaan haa taasisu. Amiin yaa rabbi amiin. Balaa rabbi irraa haa qabu. Dhaaba gargaarsa addunyaa rabbi ijoollee san rabbi nu haa taasisu. Yaa rabbi nu taasisu. Warroolee miidiyaa fi kaameeraa fi gammachuu uummata kanaa irraa hawaasa biraan geenya jedhee as jirullee rabbi amiin keessa. Amiin yaa rabbi amiin. Tokkummaa gubbarraa hanga jalaa diriirtee gammachuu dila kana qaba. Hindagatinaa hayyootaa fi manguddoonni jabaadhaa jabeeffadhaa nageenya biyyaa jabeessan jaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a garuu magaalaan Galamsoo humni ishii qabduu fi maqaan ishii qabdu waliin simuu kanaaf maqaa kanaa fi ishii wal simsiisuudhaaf hojiin jalqabanii jira. Ijoolleen keenya kan biyya alaa fayyaadhaan uummanni keenya miidhamuu qabu deeggarsa meeshaa arganne ni deeggara jedhanii asitti waan nu deeggaraniif ulfaadhaadhaa bakka jirtanitti rabbisi nyaata hojuun barbaada. Ijoollee keenya qindoominaan amanfaan wal quunnamuudhaan ijoolleen Galamsoo qofti osoo hin taane ijoolleen naannoo Oromiyaa keessa jiru nama 117 ol gumaacha kana nu godhanii deeggarsa garaagaraa godhanii namni naannoo sanitti qindeessaa tures hundi isaanii magaalaa Galamsoo hangafee galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada jechuudha. Hospitaalli waggaa 22 ol tajaajilee jira. Hospitaalli kun yoo keessa seenu dhugumaan uummata kanaaf ni tajaajila. Hospitaalli kun gaafa ijaaramu humna nama xiqqaatiin ijaarama. Har'a immoo nama guddaa itti tajaajilamaa jira jechuudha. Hospitaalli kun tajaajila isaatii fi namni inni tajaajilu wal simaan jiru. Kanaaf qaamoleen dhimma kana ilaalanii fi nuti waliin hirmaannee hospitaala kana fala kaa'uu barbaachisa. Bulookii garaagaraa nu barbaachisa. Bakka ijoollee itti wallaanan nu barbaachisa. Bakka haadha ulfaa itti turtuu nu barbaachisa. Waan baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf deeggarsa qaama keessa fi alaatiin hospitaalli kun akka jijjiiramu waamis maqaa bulchiinsa magaalaa Galamsootiin yaamisa gochuun barbaada. Akkuma beekamu mootummaan tarsiimoo baasee tajaajila fayyaa qaqqabamaa taasisuudhaaf dhaabbilee fayyaa iddoo garaagaraatti ijaaree tajaajila hawaasaaf akka kanaan taasisuudhaaf sochiin barootaniif taasifamaa ture. Kajiru ta'uu isaanii hubatama. Kanaanis meeshaalee aadaa hanga humna isaatiitti guutuudhaaf hojiin hojjetamaa ture tajaajilli hawaasaaf kennamaa turee jira. Haa ta'u malee dhaabbilee fayyaa bal'achuurraa kan ka'e meeshaalee hunda waliin gahuudhaan hawaasni tajaajila siyaasaa fi qulqulluu dhiheenyatti akka argatuuf taasisuu keessatti hanqina guddaan akka jiru ni hubatama jechuudha. Kanarra dhaabbachuudhaanis ijoolleen dhalattootaan
godinoota keenyatan yeroo jalqabaatiif hospitaala Cirootti irratti sochii taasifame meeshaa qarshiidhaan salphaan ta'an hawaasa keessaa bahan tajaajila bakka jiranitti akka argatanii fi sababa meeshaa dhabuutiin tajaajilli hedduu gara Adaamaa gara Finfinneedhaa hawaasni deemu. Keessattuu Galamsoo irratti akka seenaatti kan hin dagatamu ambulaansii riifariidhaan deemtu nurraa garagaltee daamee ta'uu isiitii fi haati sanillee lubbuudhaan akka baate namni naa hubachuu qaba jechuudha. Har'a seenaa sanatu jijjiiramuudhaaf meeshaalee yaalaa dhalattoonni gadaameessa haadha isaanii abbaa isaanii yaadachuudhaan meeshaa kana dhalattoota deeggarsa godhaniif kabaja olaanaa fi jaalala guddaa maqaa waajjira eegumsa fayyaa godinaatiin godhuuf hin barbaada akka naa galateeffatanii barbaada. Eeyyengaa haa ta'uu egaa uummanni keenya rakkinoota hanqinoota hawaasummaa diinagdeedhaa fi akkasuma egaa hanqinni bu'uuraalee misoomaa adda addaa mudateen kanaan booda keessattuu daandii dhabuudhaan akkasumas ambulaansii dhabuudhaan hospitaalonni garaagaraa kanneen baadiyyaa Oromiyaatii fi magaalota Oromiyaa keessa ijaarame hanqinoota adda addaa qabaachuurraa kan ka'e haadholiin ulfaa karatti ulfi bahu eega hospitaala dhufu ulfi bahu namoonni dhawamanii dhiigni irraa yaa'u osooniif hospitaala hin dhaqqabinii fi akkasuma eega dhaqqaban boodas yaala gayaa ta'e sababa hanqina meeshaatiin dhabuudhaan ogeeyyiin of keessatti cabuun kanaan booda haftee jirti jechuudhaan. Dhalattoonni godina keenyaa yeroo gabaabduu booda jijjiirama kana keessatti hawaasa keessaa baane ayidooloojii siyaasaa adda adda illee qabaannu hawaasa keenyaaf tajaajila barnootaa wajjin wal qabatee hawaasummaa keessaa fayyaa wajjin wal qabatee wanni socho'amee godhamaadhaa jiru yeroo gabaabduu booda ani hospitaala akkasiitiif meeshaa akka walitti qabamuuf maallaqa ta'iinsaa ani ispoonsara niin ta'a ani hospitaala akkasiitiif hospitaala godina kanaa burqaa dhimtuutiin ala hospitaalota gara hirnaaf machaaraaf hospitaala sabootiif hatta buufata fayyaa hammoonaatiif sochiin godhamaa jiru baay'ee kan nama dinqisiisu jechuudha. Hojii kana keessatti warri qindeessuudhaan shoora olaanaa taphachaa turantu jira. Yuunivarsiitii Haramaa bakka bu'uudhaan damee faakaaltii fayyaadhaa heediin isaa sun hedduutti argamaa Dr. Ahmad innillee hojii kana keessatti hojiin inni hojjechaa ture kabajamoo obbo Farahaan dhugaa dubbachuuf nama hospitaala Kombolchatti ijaaruudhaaf maallaqa guddaa baasanii hojii eegalanii abbaa isaatii wajjin as keessa jiranii akka naa galateeffatanii barbaada. Ijoolleen Galamsootti dhalattoonni Galamsootii fi dhalattoonni naannoo ishii haala kanaan qindaa'anii gurmaa'anii keessaayis qindeessuudhaan alaayis wal gurmeessanii amma qofaa miti gaafa rakkoon hongee dhufus wal cinaa dhaabbachuudhaan galata gurguddaa qaban mootummaa kanarraa. Har'as gaafa immoo hospitaalonni keenya rakkoo keessa galan rakkoo san laalanii iddoo hundatti bakka rakkoon jirtutti cinaa dhaabbachuudhaaf qindeessanii gurmeessanii haala kanaan meeshaa dhugaa dubbachuudhaaf humna asiitiin hojjechuuf bituun hin dandeenye haala kanaan fidanii hospitaala kanaan harkaan gahuu isaaniitiif maqaa bulchiinsa godina Harargee Lixaatiin maqaa uummata godina Harargee Lixaatiin irra deebi'ee ammas ulfaadha galatoomaan isaanii jechuu barbaada. Bakka xiqqoota na baasanii immoo rabbiin dachaan itti haa guutuuf jechuun barbaada. Rabbi umrii haa dheeressu, Rabbi fayyaa haa kennuufi waan Rabbi jaalatu dalagan waan ta'eef waan Rabbi jaalatu waan uummanni jaalatu miskiina deeggara waan ta'eef ammas taanaan hiyyummaa hidda gadi fageeffate kan mootummaan keenya paartii badhaadhinaa qofa keessaa bahuun rakkisaadha. Uummanni wal ta'ee wal cinaa dhaabbatee paawarii qabnu kanatti sirriitti uummata keenya fayyadna taanaan kana caalaa deemuun akka danda'amu waan abdii namaa kan nuun arge waan ta'eef inni kun baay'ee jajjabaatee jalqabbiin jiru kun jajjabaatee uummata keenya lammiif tajaajila lammummaatiin lammii yoo wal cinaa dhaabbatan qofa rakkoo keessaa wal baasuu dandeenya waan ta'eef wanni asitti arginu baay'ee natti tolee baay'ee gammadeen jira. Galatoomaa ulfaadhaan jechuu barbaada. Dabalataanis immoo wantoota gurguddootu jira. Ammallee warra biyya alaa jiran kan bira hin gahaminillee bira gahanii qindeessanii gurmeessanii nu cinaa akka dhaabbattan ammallee gaafachuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Kanaafuu dhalattoonni magaalaa Galamsoo egaa jiraattonni keessan haadhaa fi abbaan keessan maatiin keessan hedduu isinirraa gammadaniiti jiranii hedduu galatoomaa bakka xiqqoon irraa baate guddoon haaseentu isiniin jaanii
Gaanutis gama carcar miidiyaatiin hedduu galatoomaa isiniin jechuu feena. Horaa bulaa deebina carcar miidiyaa subscribe share godhaa.